Obboleessa koo obboleettii koo dhaamsa guddaa takkan isiniif qabaa adara viidiyoo kana waliin argeeffannu. Tan walitti qabee barattoota high school waa tokko duwwaan gaafadhe. Nu jibbitu hin jedheen. Qofuma moo deemtadha mayros? Nu jibbitu hin jedheen. Sin jibbinaa jedhan. Baay'ee nu jibbitu jennaan jedhanii jedhanii sin. Sin jaalannu sin jibbinaa jedhan. Baay'ee tan nu jibbitan taanaan baradhaa. Barnoota dhaabinaa. Yoo barattan bakka nu buutaniit wanna nu balleessine sirreessitu. Yoo barnoota dhaabdan garuu akkasin barbaaddan sana duunteen duruyyeen nu caale dhufee mootummaa qabateet irra caalaasaa kufaatiin dhufuu danda'a. Kanaaf akkas akkan ta'an baradhaa. Agan yaadadhutti barattoonni Amboo magaalaa Amboo hamma 90 hamma 2006 guyyaa tokko dunjeeqin barnoota isaaniitti galu. Dhugaadhammoo wanna nu balleessine yoo jiraate sirreessuudhaaf barachuu qabu. Edun baratiin nu caaluu hin danda'a.